Ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha oduu arraaf qabannee dhiyaanne oduu arraaf qopheeffannee dhiyaanne kunoo qabannee dhiyaanneetu jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanu kabajaan sinaffeerra egaan odeessaalee keenya harraatiin dhimmoota jajjaboo lama irratti kan kaasnee dubbannu ta'a inni jalqaba akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Jawaar Mohammad aktiivistiin Jawaar Mohammad beekamaan jechuudha waggaa tokkoof baatii muraasa dura mana hidhaa keessa kan ture guyyaa kaleessaa dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa kanaa ta'uudhaan kan asba'ee dubbate jechuudha yeroo jalqabaatiif yeroo baay'ee maaliif callisee jedhamee uummanni Oromoo baay'ee gaggaafataa ture guyyaa kaleessaa garuu miidiyaalee ubuntuudhaaf akkasumas OMN gaafiif deebiidhaan as dhufeetti jira gaafiif deebii sana keessatti maal akka dubbate waliin ilaalla inni kan biraa ammoo dubbii keenya keessatti yookaan oduu keenyaan kan qabannee dhiyaanne gaazexeessituu beekamtuu fi jaallatamtuu reef ol dhufaa jirtu sabboontuu Ahmad Bariisoo akka guyyaa kaleessaa qabamtee to'atamte kan gaazexeessaan FIB gabaase jechuudha sabboontuun kun eenyu akkamitti qabamte kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'an hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanu kabajaan isin affeerra. Egaan daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa obbo Jawaar Mohammad miidiyaaleedhaaf gaafiif deebii akka kenne inni beekama namoonni hedduun sagalee isaa yaadee hedduun keessan hedduun keenya jechuun ni danda'ama baay'ee iyyaafachaati ture maaliif kana hunda calliseen gaaffii keessa nu galchee ture kaan ammoo mootummaadhaan walii galee kaan ammoo mootummaa sodaate kaan ammoo haala yeroo ilaallataa jira wanti hin dubbatamin hin jiru jechuudha egaan akkuma kaleessa miidiyaa ubuntu irratti gaafiif deebii sagantaa yookaan afaan amaaraatiin taasiseen namoonni hedduun liivii irratti biyya keenya keessatti kan hin beekamne YouTube irratti namni 31 ol kallattiidhaan kan daawwataa turedha haa ta'u maletti sa'aatii 17 keessa yookaan sa'aatii 7 keessa ubuntu tuubii irratti namoonni 400 ol daawwachuudhaan sadarkaa jalqabaas qabateeti jira dubbii keenya irratti gaafiif deebii Jawaar Mohammadiin waliin taasifame dhimma mana hidhaa keessatti isa mudatee fi erga achi ba'ees ammoo akkasumas ammoo komiiwwan hawaasni isarratti dhaqqabsiisaa jiru hundasaa kaasanii waliin mari'atanii jiru innis akka jedhetti dubbiin an callisee fi erga mana hidhaa keessaa ba'ee waan duuba jiruuf waan ta'aa jiru qorachuun narra jiraata akkasumas mana hidhaa keessatti hojiiwwan kitaabolee adda addaa barreeffama adda addaan hojjechuu jalqabeeti jira sanaafan biizii ta'e malee yookaan mootummaan na sodaachiseef yookaan mootummaa wajjin wal quunnamtii qabaadhee fi miti kan jedhedha dhimma mana hidhaa keessatti isa mudateen guyyaa jalqabaa hanga guyyaa 5tti baay'ee na rakkisaa ture sana booda ammoo mana hidhaa bareecheettiin baree yeroo nyaata lagannaa sana keessattis hanga guyyaa 5tti miidhaa hedduun nurra ga'ee ture sana booda garuu qaamni kan keenya ni dadhabe malee beelleniif dheebuun tokko nutti hin dhaga'amne qabsoo nuti godhaa turreerraa duubatti nun deebisne jechuunis kan inni dubbateetu jira haa ta'u malee nuti dhiibbaa mootummaa irratti geessisuudhaaf kana yaanne garuu wannichi nuti goone kun immoo ummata Oromoo akkasumas biyyattii guutuu mufachiise yookaan naasise dhiibbaa gurguddaa mootummaa irra darbee hawaasa irras geessiseeti jira qaamni mootummaadhaan alatti qaamoleen adda addaa jaarsoliin biyyaa akkasumas qaamoleen abbootiin amantaa hedduun dhufanii achitti miilatti kufanii nu kadhataa turanis jedheeti jira achi keessatti kitaabawwan adda addaa barreessaatiin ture kitaaba kanas ammoo erga mana hidhaa keessaa ba'e gara maxxansuutti jijjiruufan adeema kanaafan callise malee erga mana hidhaa keessaa ba'e mootummaa wajjin wal quunnamtii qabaadheetii miti yookaan mootummaa wajjiniin wal argeetii miti jedhe kana malees ammoo gaafiif deebii isaa keessatti harka caalaa dhimma walitti bu'iinsa mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay irratti uumameef akkasumas daguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatame gadi fageenyaan kan dubbatedha tokkoof tokkotti kan nuti baasuu danda'u biyyattiin kun kan isin nagaa argachuu dandeessu waliigaltee fi nageenyaan alatti waraanaan biyyi ijaaramtu tokkollee hin jirtu diigamuudhaan alatti kan jedhu irra deddeebiidhaan dubbateeti jira kana malees guyyuma kaleessaa OMN irratti sagantaa afaan Oromootiin waan hedduu dubbateeti jira kana keessaa akkuma ubuntu irratti dubbate inni dursoo nageenya kan jedhuudha
yeroo irra deddeebiidhaan kan inni dubbataa ture. Egaan uummanni Oromoo sagalee isaa baay'ee waan yaadaa turee fi namoonni hedduun gaafiif deebii Jawaar kana hawwiidhaan eeggachaa turanii guyyaa kaleessaa dharraa ba'anii miidiyaawwan adda addaa kan Habashaas ta'ee kan Oromoos wal harkaa fuudhanii gabaasa adda addaa akka hojjetaa jiranis ni beekama. Egaan Jawaar Mohaammed waan keessa jiruu fi haala itti adeemuudhaa qabu uummata Oromoodhaan ga'eeti jira waan ta'eef kanaaf warri hin dhageenyes YouTube irraallee dhaggeeffachuu ni dandeessu. Inni kan biraa gaazexeessituu FIB miidiyaa biyya keessatti afaan Oromoo keessatti ammoo aartii uummata Oromoo keessatti akkasumas qabeenya Oromoo adda addaa bareechee beeksisuudhaan kan beekamu gaazexeessituu FIB guyyaa kaleessa sabboontuu Ahmad Bariisoo kaleessa qabamuun gabaafame. Akka gaazexeessaan FIB tokko fuula barruu isaarratti FB isaarratti gabaaseen sabboontuun guyyaa kaleessaa osoo bakka hojii isheetii mana isheetti galaa jirtu qaama mootummaatiin to'annoo jala oolfamtee ammaarraatti akka eddeessinitti hidhamtee hin beeknu kan jedhedha kan inni gabaafame. Dubbii keenya irratti sabboontuun akkuma maqaa ishee sabboontuudha. Gaazexeessituu ONN fa'i turte. Achirraa kaatee FIB keessa seente sagantaa afaan Oromoo akkasumas aartii afaan Oromoo guddisuu irratti shoora guddaa taphataati jirti. Gaazexeessitoonni afaan Oromoo yookaan Oromoof dubbatan quuqama Oromoo qaban hedduun isaanii adamfamanii hidhamuun akkuma itti fufeetti jira. Sabboontuun akkuma maqaa ishee sabboontuudha. Guyyaa kaleessaa badii tokkoon maleetti qabamtee mana hidhaa keessaa akka galfamtedha kan gabaafamaa jiru. Maatiin isiis ta'ee waa illan isii akkasumas hiriyoottan isii qabamuu ishee malee eessatti akka qabamte hanga yoonaatti bira hin geenye. Egaan daawwattoota kan keenya uummanni Oromoo gama adda addaatiin warri keessatti uummata Oromoodhaaf sagalee ta'anu mootummaa kanaan adamfamanii qabamuun akkuma itti fufeetti jira. Har'as adamfamaa jiru, boris adamfamuun ittuma fufama. Akkuma gaazexeessisuu sabboontuun kun qabamte boris ammoo gaazexeessaan biraa qabamuunsaa hin oolu waan ta'eef gochi artistoota Oromoo irratti taasifamaa jiru amma immoo gara gaazexeessitoota Oromoo irratti fuulleffateeti jira. Gama lamaaniinuyyuu cunqursaan yookaan dhiibbaan mootummaan kun uummata Oromoo fi ija uummata Oromoo keessatti ammoo quuqamtoota sabboontota adamsuu irratti hojjetaa jiru gadi fageenyaan hedduu itti adeemamaati jira. Kanaaf jimlaadhaa ajjeesuudhaan qabee akkasumas ammoo tokko tokkoon fuffunaanii mana hidhaa keessaa baasee uummata nagaa murtii tokkoon maletti ajjeesuudhaan dabalate mana hidhaa keessaa baasee bakka tokkotti rashanee ajjeesuun isaallee mootummaa kanaaf waan haaraa miti. Kanaafuu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti hayyoota ofii dhaggeeffate akkasumas adda bilisummaa Oromootti makame falma finiinsee mootummaa gabroonfataa kana ofirraa buqqisuun dirqama isaatiin sagantaan keenya har'aa kanumaan xumurameeti jira. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa. Nagaatti.